jijjiirradhaan wal qabatee biyya keessaa shaggar jijjiirratti hirmaachuu eegaleera. Kilaboota jijjiirratti barfatan keessaa tokkodha. Garuu kaleessa jijjiirraa taphattoota sadii haaraa taphataa tokko immoo waliigaltee isaa dheeresseera. Kana alatti Hadiyaa Hosaanaanis jijjiirratti hirmaannaa eegaleeti kan inni jiru. Kaleessa Buna Itoophiyaa Qiddus Giyoorgis dabalatee jijjiirradhaan ol cibsaadha. Yeroo barri dorgommii Pirimeer Liigii Itoophiyaadha 2019 fulbaana 30 akka eegalu kaleessa beeksifamuu isaa ni beekama. Maddeen alaati madaallii ga'umsaa kilabootaatiin kaleessa Cheelsiin injifateera. Eedam immoo Aston Villaan mo'ameera. Real Madrid injifateet kan inni jiru. Jijjiirradhaan wal qabatee kan biyya alaatiin Savinoo Manchester City akka gallakkisuu barbaadudha. Yoskoo Gibardoo immoo waliigaltee dheeresseera. Arsenaaliif Liverpool immoo taphataa tokko irratti wal qabaniiru. Yuuner Real Madrid turuudhaan wal qabatee odeeffannoo kanaaf kan biroo qabadde. Tole ta'uu ceesaa booda shifana itti faalgeefte keenya tottiin keessan ammas soobin fanaa ta'u. Odeeffannoo tapha madaallii ga'umsaa kan Awurooppaatiin wal qabataniin ammoo tapha madaallii ga'umsaa kilabootaatiin kaleessa Aston Villaan goolii 4-2 Real Sociedadtiin mo'ameera. Gareen Unai Emery'dha. Shaampiyoonii Liigii Awurooppaadha. Taphoota madaallii ga'umsaa 3 taphate keessaa 2 mo'amuu isaati. Taphataan dargaggeessi ganna 17 Biraan Maajiyoo jedhamu goolii galcheera. Taphataan kun tariitii amma himatamarra warra Aston Villaadha. Umriin isaa osoo hin gahin mallatteessifatan jedhama. Umrii 18 guunne garuu taphatichi waan Londanitti dhalatee fi galmeesfanne jechuun warri Aston Villa kan isaan falmatanii kaleessa garuu goolii tokko galchee fi jira. George Mingas taphattuu dargaggeessa baay'inaan kan fayyadame. Unai Emery'n kaleessa goolii 2 Aston Villaadha kan isaan galchanii. Real Sociedad ammoo gooliiwwan arfan Naaki Puparezi akkasuma immoo Yorka Keraaresi Ori Oscarson akkasuma Carlos Solar gooliiwwan galchaniiru. Real Madrid 4-1 Leganas mo'ateera. Jose Mourinhoon injifannoodhaan itti fufeera. Federico Valverde, Gonzalo Garcia akkasuma Franco Mastantunos gooliiwwan Real Madrid yoo galchan taphataan kan Legan Ruben Polado Penas goolii tokko garee isaati irratti galchuudhaan Real Madrid 4-1 kan inni mo'ate. Kaleessa tapha madaallii ga'umsaa kanaan Cheelsiin 6-4 kilaba Awustiraaliyaadha. Western Sydney Wanderers jedhamu injifachuu isaa ni yaadatama. Xabi Alonsoon tapha jalqabaa Cheelsiitiin durseen injifannoodhaan kan inni eegalee. Joe Pedroon daqiiqaa 9 keessatti goolii 3 galchuun haatirikii tapha kana irratti hojjeteera. Destin Setpao akkasuma immoo Dario Supo James Gittins gooliiwwan afan galcheera. Joe Pedroon garuu daqiiqaa 9 keessa daqiiqaa 80ffaa 85ffaa 89ffaatti gooliiwwan 3 galchuudhaan haatirikii kan hojjete. Xabi Alonso abdachiisee taphataan kun waancaa addunyaatti irratti osoo hin hirmaatin hafuusaa ni yaadatama. Garee biyyaalessaa Biraaziliin ala ta'uun qeeqa Kaarlo Ancelotti irratti hammeesse kaleessa maaliif garicha keessa akka hambisee kan itti gaabbu ta'uusaa tariitiitti agarsiiseera. Joe Pedroon tapha kaleessaa kanaani. Odeeffannoo jijjiirratti wal qabatanitti yoo darbuu Manchester City argannaa. Saviniyoon Manchester Cityn akka isa gadi lakkisuu barbaada jedhameera. Taphataan dargaggeessi ganna 22 lammiin Biraazil Saviniyoon bara dorgommii darbe eegalee Tottenham waliin maqaasaa dhaamaadha kan inni ture. Tottenhamis taphataa kana barbaadaa ture. Ammas Tottenham barbaachisaa akka itti fufeedha kan himamaatiin jiru. Jijjiirraa ganna kanaatiin Manchester Cityn akka isa gadi lakkisuu Tottenhamiif mallatteessuudhaaf fedha qaba jedhameera. Kun ammoo carraa taphaa baay'ee argachuu akka barbaadudha. Pep Guardiola jalatti taphoota 48 taphatee goolii 3 galcheera. Bara dorgommii darbe immoo hammi tapha taphachuusaa gadi jalaa bu'eera. Taphoota 36 qofa irratti kan inni taphate. Saviniyoon keessumattuu taphattoonni akka Raayaa Cherkii akkasuma immoo Antoine Semenyonis marsaa lammaffaadhaan Manchester Cityidhaaf kan inni mallatteesse. Kun bakka akka isa dhoowwateedha. Kan alatti gara qarqara bitaatiin ammoo Jeremy Dokun faan jira. Baay'inaan mirgarra kan inni taphatu Saviniyoon ta'us garuu taphataan kun Manchester City waliin waliigaltee hanga bara 2031tti tursiisu mallatteessuusaa ni yaadatama. Manchester Cityn taphaticha gurguruuf fedha hin qabu. Saviniyoon garuu carraa taphaa bara waan barbaaduufi
akka kilabicha gadi isa lakkisu gaafataa irra jedhameera. Hanga paawundii miliyoona 50 kennee ture bara darbe Tottenham garuu Manchester City maallaqa kan harkatti didee paawundii miliyoona 70 fi sanaa ol akka barbaadu himamaa jira. Immoo taphataan kun dargaggeessa ta'uudha wal qabatee amma gaafiin dabalataa yoo dhufee jiru Manchester City maallaqa kana olillee gaafachuu akka danda'uudha. Taphataa dargaggeessa umurii 22 waan ta'eef waliigaltee sanga bara 2031tti qabaachuun isaa waggaa 5 fi Manchester City turuudha kan inni danda'u. Kanaaf Manchester City maallaqa kana olii taphataa kanarraa barbaada jedhameera. Barcola mallatteessifachuudhaaf ammoo kilaboonni Ingilaandi lama irratti wal qabaniiru. Liverpool taphataa dargaggeessa kan PSG dha kana mallatteessifachuudhaaf afaanin taphaticha waliin waliigaleera jedhameera. Taphataan kun umrii 23 irratti kan inni argamu. Paawundii miliyoona 100 miliyoona 45 barbaada jedhameera. Shaampiyoonii Awuroopaadha kilabni PSG jechuudha. Galiin yookaan immoo gatiin kun Liverpool fi PSG walitti dhiisuu mala jedhameera. Ta'us garuu waliigalteen hanga bara 2028 qofa kan inni qabu. Taphataan waliigaltee waggaa 2 qofa. Bradley Barcola jechuudha. Akka dhuunfatitti Liverpool mallatteessuu akka barbaadudha. Andoni Iraola waliin inumaayyuu keessa waliin dubbataniiru walii galaniiru jedhameera. Mariin garuu kan kilaboota lamaan gidduutti dudubbatamus hangas mara gadi qabeessan yookaan immoo gadi bu'amee sirriitti irratti waliin hin dubbatamne. Gatiin kunis daran akka walirraa fageessuudha. Hooggantoonni kilaboota lamaaniitis kanaan booda hamma maallaqaa kana xinnoo gadi hir'isuudhaan kan waliin galan yoo ta'e Liverpool taphataa kana argachuu akka danda'uudha. Vinicius Junior Real Madrid turuun jijjiirran kan jara danqaa itti ta'e Arsenaalis taphataa kana ni barbaada jedhameera. Keessumattuu Real Madrid kaleessa Vinicius Junior ganna kana eessayyuu deemuu dabalataan waliigaltee haaraa mallatteessuudhaa fi tole jedheera. Torbee dhufu kana keessa taphatichi bakka bu'aa isaatii fi hooggansa Real Madrid waliin mari'achuudhaan waliigaltee haaraa ni mallatteessa jedhamuudhaan wal qabatee amma Liverpool waliin Bradley Barcola mallatteessifachuuf sochii keessa seeneera. Arsenaalii tariitii Barcolaan kan isaanii mirkanaa'u taanaan ammoo maallaqa kana Arsenaal ni baasa. Tarii maallaqa Vinicius Junior baasuudhaaf yaade sana jechuudha. Junior maallaqa hanga Barcolaadha kanaayyuu hin ga'u. Paawundii miliyoona 100 naannoo miliyoona 35 kan Barcolaadha miliyoona 100 miliyoona 45 barbaada jedhameera. Kilaboonni kunneen lamaan keessaa tarii isaaniif ni milkaa'a kan jedhu ni eegama. Manchester United taphataa tokko akka inni gadi lakkisu yookaan immoo gadi lakkisuu barbaana hayyamaa ta'uu beekameera. Joshua Zirkzee kilaba barbaadeef mallatteessuu akka danda'uudha. Taphatichi ammoo Juventusii fi mallatteessuudhaaf fedha qabaa. Kilaboonni lamaan Juventusii fi Manchester United illee taphataa kana waliif dabarsanii kennuu barbaadu jedhamaati kan inni jiru. Josko Gvardiyolis waliigaltee haaraa kan Manchester City waliin isa tursiisu kan inni mallatteessee taphataan ganna 24 lammiin Kirooshiyaadhaa kun waliigaltee hanga bara 2031tti turu Manchester City waliin mallatteesseera. Waancaa Manchester City waliin kan fudhate taphataan dargaggeessi kun ammas Etihad turee kabaja yookaan immoo injifannoowwan haaraa argachuun barbaada jedheera. Roberto Mancini leenjisaa garee biyyaalessaa Italy ta'uudhaan irra deebiidhaan muudameera. Durseetis leenjisaadha kan inni ture waggoota 2018 hanga 2023tti ammas irra deebiin yeroo lammaffaadhaa fi leenjisaa ta'uudhaan kaleessa ifatti qacarameera. Claudio Ranieri ammoo daayirikteera teeknikaa ispoortii kan garee biyyaalessaa Italy ta'uudhaan qacarameera. Keessumattuu Roberto Mancini kanaan duras waancaa Awurooppaa 2020 garee biyyaalessaa Italiitiif argamsiisuu isaa ni yaadatama. Taphoota 37 Italiin osoo hin mo'amin akka imaltu leenjisaa gargaareedha. Garuu waancaa addunyaa irratti erga bara 2014 as Italiin osoo hin hirmaatin hafuudhaan wal qabatee leenjistoonni teessoon isaanii jala turan hin jiru. Italii keessatti Pep Guardiola barbaadaa turanii osoo hin milkaa'iniif hafuu isaanii yaadatama. Andree Pirlo qacaruudhaafis yaadanii innis dhimmoota dirree kubbaa miilaatiin alaatiin wal qabataniin osoo hin milkaa'in kan inni hafe. Amma Paolo Maldini dabalatee hooggansi baay'een bakka isaanitti irraa ka'uudhaan leenjisaa Roberto Mancini daayirikteerri teeknikaa ammoo Claudio Ranieri leenjisaa duraanii kan Leicester Citydha bakka qabataniiru. Tarii Italiin waancaa addunyaa irratti ni deebiti kan jedhu gamanumaa kan eegamuun isaa. Hedduun keessanuu barreessadha kan isin jirtanii Billisoo Jaalamin jedhama. Iluu Abbaa Boor yaayyoo irraa isin hordofaan jira. Qophiin ispoortii naatti toleera. Arsenaal jijjiirraa irratti baay'ee hirmaataa hin jiru jechuudha inni gaafatee ejjen taphattoota haaraa hedduu irratti akka kilaboota kaanii hirmaannaa isaa laafadha. Arsenaalii Najib Badruuti Iluu Abbaa Boor irraa Chelsea wal qabatee maaltu jira wanti haaraanii
kaleessa tapha madaalli ga'umsaa taphatee tapha gooliin 10 irratti galeen 6 fi 4 injifateera. Ani maqaan koo Abdiisaa Elemootiin jedhama Arsii Lixaa kokkosaa irraayi isin hordofaan jira. Roodiriin mootii kubbaa miilatii jechuudhaan kan inni ibsee. Aliyyi Ahmadi Harargee Lixaa Bookee irraayi isin hordofaan jira. Qophiin ispoortii Gadhaa Magarsaa Moosisaa Iluu Abbaa Boor Hiyaayyoo irraayi waa'ee kilaba koo waa'ee Maanchiistar Siitii maaltu qabadheera odeeffannoo keessatti. Kan alatti Jaarsoo Baaliitiin jedhama Boorana irraa isin hordofaan jira. Maanchiistar Siitii wal qabatee maaltu jira. Fayyisaa Fuufaatii godina Wallagga Lixaa Sayyoo irraayi taphataan Arsenaal bituudhaaf Cheelsiin jala deemuu maalidha jedhee tarii Morgan Rogers yoo ta'e Arsenaal barbaadaa ture dursee mallatteessatee Cheelsiin jalaa fudhateera jechuudhaan kan isin nu barreessite. Morgan Rogers amma garuu Bruno Guimaraes Arsenaal barbaadaa kan inni jiru. Efreem Faqqadaati Iluu Abbaa Boor irraayi Arsenaal Leandro Trossard gurguruun baay'ee na gaddisiise jetteerta. Umar Abtaamutiin jedhama Jimma Maanchoo irraa Liverpool jirratti hirmaachuuf maaf dadhabeerteerta. Tarii amma Andooni Raayoolaan gara jijjiirratti daran hirmaachuudhaaf sochiirra akka jiranidha kan himamaatiin jiru. Barataa jireenyaa Dirribaa Abdiisatiin jedhama magaalaa Baddalee irraa Arsenaaliif Vinicius Junior mitiiti taphataa 22 waan fiduu hin qabu jedheera. Taphataa kam akka ta'e taphattoota 22 kam akka ta'e ifaa miti barreeffamni. Hordofaa keenya Dassaaleny Alamaayyootiin jedhama isin hordofaan jira. Odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf qabade xumureera. Qophiileen OBN kan biroo ta'uu isaa waliin turtii gaarii.